waan kanarra oolfachuu kootiif hedduun itti gammade jechuudha. Na baay'ee tokko maaliif jennaan namni gaafa waan tokko hojjeteetiyyu yoo waan tokkorra gahe hedduu tokko isa gammachiisa jechuudha. Na birrii teechisuu qofa osoo hin taane hojjenneetiyyu birrii arganne san immootu yoo hojiirra oolchine yoo waan tokkorra oolchine wanta san immooti gaafa ijaan agarru baay'ee tokko des nama jedha jechuudha. Wantin ani biitee waan ajaa'ibaati jechuudha. Na waan addaati. Anaafiyyuu haaraadha jechuudha. Bakka yeroo jalqabaatiifidha anumtuyyuu kanan argee garuu hedduu tokkoon gammade jechuudha. Baay'ee tokkoon gammade. Kanaaf isinis gammachuu koo hanga dhumaatitti yoo na waliin turtan gammachuu koo kana narraa qooddachuu dandeessan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani biyya ormaa hojjedhee wanta kana nan bita jedhee guyyaa tokkollee yaadee hin beekun tureyyuu garuu immoo akka tasaa ta'e wanta kana bituu danda'ee jira jechuudha. Baay'ee tokko natti tole yaa'u dadhabbiin koo hanga ammaa biyya arabaatitti hojjedhe asuma irratti hanfite jechuudha. Isinittiin argisiisa maal akka ta'e. Egaa namni hojjechuu qofa osoo hin taane bu'aa hojii isaa gaafa argeedha kan itti gammadu malee hojjeteetuma yoo maallaquma qofa teechisa yoo ta'e garuu gammachuun hangas mara miti. Maaliif genzabni hin dhumtisi. Karaa nama harka baatee dhumtus hin beekamu waan ta'eefiyyuu garuu yoo waan tokkorra namaa oole immootu wanti sun yookiin gatiin isaa namaa dabaluu danda'a. Yookiin immoo birriin sun humtuyyuu sa'aatii barbaanne sanitti birrii san baasnee baraaxessuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif waan tokkorra yoo oole lafas ta'a makiinas ta'a manas ta'a gaafa waan tokkorra oolchinu birriin sun nu harkaa hin baraaxoftu jechuudha. Hedduu tokkoon gammade anillee hanga ammaatitti dadhabee biyya ormaa hojjedheetiyyu. Waan kanarra oolchuu kan kootii fi hedduu tokkoon gammadee hedduu tokkoon natti tole jechuudha. Gammachuun kiyya gammachuu addaati. Maal jedhee akkan isiniif ibsu hin beeku. Egaa yeroo tokko wanta nuti hin yaadin arganna jechuudha. Wanta nuti yaadne osoo hin taane wanta nuti hin yaadini yeroo nuuf milkaa'uudha kan arginu jechuudha. Anillee amma wanta akkasiisanidha kanan ta'e. Dingataadha wanta kana kanan bite jechuudha. Itti yaadee hangas mara itti yaadee qabaadhee osoo hin taane garuu dingatumaan bite. Garuu birrinuu nagaa jedhee hin yaadne ture. Galata waaqayyoo immoo nagahee jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif jedheen yaadaan wanta kana kanan bite. Yookiin immoo waan haaraati bakka maal isiniin jedhu waan addaati. Waan addaa yoon isiniin jedhu yaa'u bifti isaa yookiin immoo moodeelii moo maal jedhu wanti akkasii suni adda malee jiraachuu guutee jira lafa kanarra guutee jira. Garuu kiyyammooti kan addaa godhuu isaatu nama ajaa'iba jechuudha. Innis maalidha yoo jettani egaa maaliif kana bitte masiinii naan jechuu dandeessanii lafa bituu dandeessa ture mana bituu dandeessa ture maaliif kana bitte naan jechuu dandeessan jechuudha. Maaliif namoonni baay'een hin deeggartan ta'uu danda'a garuu ani immoo akka kiyyatti baay'ee tokkoon gammade jechuudha. Innis maalidha yoo jettani makiinadha jechuudha. Makiinaan bitee hanga ammaa dadhabbiin biyya ormaa hojjedhe keessatti viidiyoo isiniif hin galcha jechuudha. Makiinitti jechuudha moodeelii addaati hedduu tokko namatti tolti. Hedduu tokkollee hin gammade jechuudha. Garuu makiina oofuu hin beeku ta'eyyuu immoo rakkoon qabu. Nan baradha jechuudha. Yaa waan hangan ani baradhu namni biroo hin oofa. Garuu hedduu tokkoon gammade maaliif makiinaa baay'ee bareedduu fi akkasumallee immoo moodeelii addaati jechuudha. Bakka moodeelii haaraa dhufteedha. Itoophiyaa keessatti hanga ammaa namoota hin beeku garuu ani yaa qabatanii yaa bitanii yaa bituu baatanii hin beeku. Garuu moodeelii addaati moodeeliin kun haaraa dhufe jedhaniiti yeroo nutti gurguran warroonni nutti gurguran jechuudha. Garuu mootaan baay'ee tokkoon gammade dhugaa isaa bakka maal jedhu gammachuun kiyya hangana jedhee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Baay'een gammade. Innaa viidiyoo kanuma waliin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo waliin ilaalla makiinaa kiyya jechuudha. Maaliif masii makiinaa bittee naan jechuu dandeessanii jechuudha. Egaa mana osoo ta'e jechuudha. Mana yoo binne manni suni ni ta'a. Garuu jireenyaaf nu ta'a jechuudha. Garuu immootu galii guyyaa guyyaadhaan nuuf galchuu hin danda'u kan ka'eerraanidha. Anillee kana makiinaa bituu danda'e. Makiinaan kun guyyaatti hin hojjeta yoo ta'e guyyaa guyyaadhaan gabii galcha waan ta'eefiyyuu kanaafuu anis tarfaamman ta'a yookiin immoo bu'aanan argadha. Ofirras darbee immootu namni birootillee namni makiinaa kana oofuyyuu innis ni fayyadama jechuudha. Nama oofisaniifillee carraa
hojii ta'a. Anaafillee immooti faayidaa ta'a. Anis galii nan argadha. Namni makiinaa kana hojjetullee galii ni argata. Kanumarraa kan ka'e anillee kana makiinaa kana bituu danda'e jechuudha. Egaa makiinaan qorqoorroodha maaltu si gammachiise naan jechuu dandeessanii garuu kiyya makiinaan qorqoorroo miti waan addaati. Heddu tokkollee bareeddi, heddu tokkollee namatti tolti. Akkasumallee immoo moodeelii addaati. Makiinaan akkanaa biyya keenya keessatti hin jiraayii kan jechuu dandeessan yoggaa viidiyoo kana argitani. Kanaafillee haaraa yeroo argu jechuudha. Moodeelii addaati haaraa dhufte. Ani immoo carraa kanatti argadhee fayyadamee makiinaa kana bitachuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhagahame jechuudha. Keessattuu biyya Arabaa dadhabee hojjedhe makiinaa kana moodeelii haaraa kana argadhee bitachuun kan koo heddu tokko akkan gammadus na taasisee jira jechuudha. Gammachuun kiyya daangaa hin qabu. Isinis immoo yoo makiinaa kana argitanii akkana waliin gammaddan abdiin qaba. Ani makiinaa kana kanan biteef tokkoffaa irratti moodeelii addaa ta'uun isaa hedduu tokko na gammachiise. Maaliif wanta wal fakkaataa tokko yoo binne baqa homaa sunis bitee kunis bitee waan addaa namatti hin dhaga'amu jechuudha. Baay'ee kaka'umsa hin qabuun ture makiinaa kana bituudhaaf jechuudha. Garuu immoo moodeelii addaa ta'uun isaa hanga tokko akkan ani makiinaa kana filadhu na taasisa jechuudha. Maaliif qorqoorroodha makiinanii maaltu ishee gammachiisa makiinaa boru cabdu makiinaa boru maalii taatu naan jechuu dandeessan jechuudha. Garuu moodeelii addaati. Biyya keenyaafillee biyaansi gaariidha jedheen yaadaan jechuudha. Namni baqa safaraafillee haa ta'u waan kamiifiyyuu waan addaa tokko yoo godhe baqa yeroo hunda waanuma wal fakkaataa asitti suuqii banaa achitti suuqii achittis mana nyaataa asittis mana nyaataa kunis makiina sunis makiina yoo bitu wanti hundumtuyyuu wal fakkaata jechuudha. Kanarraa kan ka'e wanta addaa yookiin immoo moodeelii addaa kana yeroo jalqabaatiif bituu kanan barbaade jechuudha. Kanaadha. Akka warroonni nuti gurguranitti nutti dubbatanillee moodeeliin makiinaa kana namoota muraasa namoota xiqqootu bite akka isaan dubbachaa jiranitti jechuudha. Kanaaf garuu ani baay'ee tokko itti gammadee baay'ee tokko desna jedhee moodeelii haaraa makiinaa ta'e bituudhaaf jechuudha. Maal isiniin jedhu gammachuu kiyya akkamittiin ibsa akkamitti akka desna jedhee isa dhugaa jechuudha. Osoon oofuu beeka ta'e jechuudha. Namoota oofan ture garuu oofuun beeku rakkinni kiyya jechuudha. Minjaa fi qaadii moo maal jedhan sanii yeroo dhiyoo keessatti nan baafadha. Ingirii gaafan isa baafadhe jechuudha. Yeroo makiinaa oofuu isinitti argisiisa. Hanga minjaa fi qaadii san baafadhutti garuu hedduu tokko muddamee jira. Garuu hangasii mootu namni ni hojjeta jechuudha. Yaa dubartoonni yeroo baay'ee makiinaa irratti hin hojjetani. Ta'eeyyuu immoo homaa jechuu miti ani yeroo jalqabaatiif akkan hojjedhullee abdiin qaba. Kanaaf makiinaa kanallee argitanii immoo akka itti gammaddan abdiin qaba. Akka jaalattanis abdiin qaba. Kana jajjabeessitanillee abdiin qaba jechuudha. Ani makiinaa bituudhaaf dura fedhii qabaadhee osoo hin taaneyyuu moodeelii haaraa ta'uun ishee baay'ee tokko na gammachiise. Yeroo jalqabaatiif makiinaa kanan arge jechuudha. Biyya Arabaa keessattillee makiinaa moodeelii akkanaa jiru hin agarre jechuudha. Biyyi keenya isuma dhugaa guddattee jirti jechuudha. Baqa biyya keenya keessatti kan oomishamteedha. Moodeelii addaati jechuudha. Biyya keenya keessatti yookiin immoo oomisha biyya keenya ta'uun ishee hedduu na gammachiise. Waastinnaa qabdi jechuudha. Waggoota hedduudhaaf waastinnaa qaba. Kanaafuyyuu immoo waastinnaa qabaachuun ishee akkan ani itti amanamummaa qabaadheetii bituu kan na taasise keessaa waastinnaa qabaachuu isheeti jechuudha. Hanga waggaa lamaateetti waastinnaa ni qabdi makiinaan kun jechuudha. Waastinnaa yoo isiniin jedhu biyaansi yoo tabalaashooftee yookiin immoo yoo badii kootiin alatti jechuun yoo nama aggaaccaate malee yoo nama miite malee sababa garaagaraatiin rakkina makiinaa keessa jiruun yoo rakkina kan horattu ta'e akka wacii isaaniitiin sirreessan dubbataniitidha kan makiinaa kana nuti gurgurani. Anillee dhibbatti kan akka bitu na taasise egaa hanga waggaa lamaatitti yoo makiinaan tuni tabalaashofteeyyuu warra makiinaa kana natti gurguretu sirreessuu danda'a malee anaa miti jechuudha. Sababbiin isaa waastinnaa qabdi waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu hanga waggaa lamaan mootu yoo tabalaashoftes yoo waa taates isaanidha kan sirreessu. Kanaaf isaanumtuyyuu ofitti amanamummaa qabaannanuu waggaa kana hunda waastinnaa naa kennanii jedheetidha kanan ilaale jechuudha. Waggaa lama waastinnaa namaaf kennuu jechuun waan qallaalii miti.
Kanaaf oomisha biyya keessaa ta'uun isaatillee inni guddaan kan nama gammachiisu kanaadha. Sababbiin isaa waastinaa qabaachuu isaati jechuudha. Wanti tokko bitameetii tabalasha'uus danda'a, tabalasha'uus dhabuu danda'a. Hin tabalasha'uu jenneetii dhibbaan dhibbatti fudhachuu hin dandeenyu. Yoo tabalasha'e immooti isaan erga alaaftinnatii fudhatanii waan itti amanan tokkodha jechuudha. Kanaafidha egaa nutillee waan tokko yoo namatti gurgurru nu'umtu dhuunfaa keenyatti yoo waan tokko namatti gurgurru wanta san yoo itti amanamummaa guddaa qabaanne konfidensiidhaan dubbanna jechuudha. Anillee kanarraan ka'eetan bakka jarri kuni dhugaa isaaniiti jedhee kanan bituu danda'e jechuudha. Baay'ee tokko desna jedhee jira. Makiinaa addaatii dadhabbiin koo biyya Arabaa hanga ammaa asirra naa ooluun isaa hedduu tokko na gammachiiseetii jira. Namni dadhabee akkuma jalqaba isinitti himee yoo waan tokkorra oolchee birriin isaa waan tokkorra oolee fi baay'ee tokko namatti tola, baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa lafa binna jechuudhaaf illee yeroo ammaa kana keessatti lafti caraqaadha yookiin immoo iggaawii yoo hin ta'ini akkuma beektanii nama jalaa diigama obboleewwan hedduun boo'aniitii jiru jechuudha lafa yoo bitanii. Kanaaf iyyuu mootu lafa osoo nan bita illee jedhee bituu nan danda'a garuu lafa duwwaa bitameetii irratti ijaaruudhaaf aarsaa guddaa akka nama kafalchiisu ni beektanii ni beekna hundumti keenya iyyuu lafa bituudhaaf bichaattuyyuu kan iggaawii yoo ta'e yookiin immoo lafa kaartaa pilaanii qabu yoo ta'e miliyoonaa oliidhaan lafti kan bitamu. Kanaaf iyyuu mootu miliyoonaa olii lafa kana bitee deebi'ee mootii irratti ijaaruun illee miliyoona meeqana fixa kan jedhu tilmaametanii wantan qabu hundumaayyuu walitti sabadhee jechuudha. Makiinaa kana bituu danda'e kanaafidha kanan ani makiinaa bitee fi jechuudha. Namni osoo mana jireenyaa yookiin mana osoo bitate yookiin lafa osoo bitatte naan jechuun keessan oolu maaliifi akkanaan jettanillee mootii abdiin qaba. Ani waa hedduu itti yaadee kanan makiinaa kana bite jechuudha. Ta'eeyyuu baay'ee tokko dasna jedhee jira. Anillee minjaa fi qaadii qabaadheetiyyuu oofuu baadhu hanga yeroo xiqqoodhaan booda anis minjaa fi qaadii baafadhee baradhee ofii kiyyaa of danda'ee hangan oofutti namni biroo naa oofuu danda'a jechuudha. Inni guddaan immoo qarshiin namaa hojiirra namaa ooludha jechuudha. Wanti hundumtuyyuu maal seetu yeroodhaa gara yerootti dabalaatidha kan deemu jechuudha. Gatiin isaa yeroodhaa gara yerootti oluma ka'aa deema dabalaatuma deema wanti kamiyyuu jechuudha. Kanaaf birriin baankirra yoo taa'e wanti nuti beeknu suni gatiin isaa ol dabala malee gadi nuuf hin deebi'u jechuudha. Kanaafidha anillee kana bituu danda'e biyaansi guyyaa guyyaatti hojjette galii naa galchuu dandeessi. Kanaaf immoo ani taxaqqaamin ta'a jechaa irraa kan ka'e makiinaa kana bitee jira. Kanaaf akka isinis naa jaalattan akka isinis itti naa gammaddan abdiin qaba jechuudha. Makiinaa kana viidiyoo isaa isiniif hin galcha. Yaada keessan garuu koomentii irratti naa barreessaa gammachuu keessan isinillee akkanaaf qooddan abdiin qaba. Kana maalin jedha bakka gammachuun kiyya kana jedhee ibsuu hin dandeenye tasumaayyuu jechuudha. Hedduu tokkoon gammadee hedduu tokko dasna jedhe. Abeet namni akkatti gammada firii dadhabbii kootii gaafan argu baay'ee tokkoon gammade jechuudha. Bakka namni hojjetee biyaansi osoo lafa bitee yookiin immoo mana irratti ijaaree lafti sun iggaawii yoo ta'u baattee lafti sun osoo na jalaa diigamte baay'inaara jechuudha. Makiinaan garuu iggaawwiidha hin cabdu waan taatu homaan taatu bakka kiyyaadha jechuudha. Yoo taabalaashoftillee waastinaa qabdu waan ta'eef ofii isaaniitiif wanta hundumaayyuu naaf sirreessa waan ta'eefu. Bakka kana gammachuun kiyya hanga dhumaatitti isinis akkana gammaddan abdiin qaba. Dadhabbii koo biyyaa ormaa hanga ammaatitti hojjedhee kanarra oolfadhee jira. Isinin jedhaa gamanumaan karaa makiinaa tikkiin kan isin dabarsu jechuudha. Makiinaan too maal akka fakkaattu. Egaa isinittiin argisiisa amma jechuudha. Walumaan karaa makiinaa deemna. Kanaaf moodeelii addaatillee ta'uun ishee hedduu na gammachiises. Anis immootu akkuma jalqaba isinirratti argeen isinitti hime namni dadhabeetii gaafa dadhabbii isaa waan tokkorra yoo oolfate ofitti gammada das nama jedha. Birriin yoo baankii taa'ee ni bade akkuma isiniin jedhee ijaarsa manaa irrattillee lafa bituu irrattillee yaada bal'aa isiniif qoodee jira jedheen yaadaan jechuudha argaa.
lafti si yoo bitame gatiin isaa guddaadha. Irratti ijaaruudhaaf illee gatiin isaa guddaadha. Simintoon akkuma beektan widdiidha. Kanaafiyyuu bakkuma tokkotti makiinaa kana yoon bitee guyyaa guyyaadhaan gabiinaa galchiti kan jedhu irraadha. Anillee kana makiinaa kana bitee jechuudha. Kanaafi isinis akkatti naa gammaddan abdiin qaba. Inni guddaan hojjechuu fi qarshii teechisuu osoo hin taane qarshiin keenya yoo hojiirra oolee inni guddaan kan gammachuu argachuu dandeenyu jechuudha. Naani hanga ammaatitti nan hojjedhe malee ofitti gammadaa hin turre jechuudha. Maaliifi qarshiin baankarra taa'u suni anaaf bu'aa hin qabas jedhee hin yaadu jechuudha. Maaliif yoo jettanii guyyaadhaa gara guyyaatti meeshaan wanti hundumtuyyuu dabalaatidha kan deemu. Gatiin meeshaa ni dabala garuu birriin baankarra taa'u suni hangas mara nuuf bu'aa hin kennu ture jechuudha. Kanarraan kan ka'e anis immoo carraa kana argadhee makiinaa akkana bareedu moodeelii addaa kana bitachuun kan koo hedduu tokko akkan gammaduudha kan na taasise. Walumaanuyyuu baga gammanne anis gammadee jira. Isinillee akkanaaf gammaddan abdii guddaan qaba hiriyoota kiyya. Hundumti keessaniyyuu kanaaf isinis waan hojjettan tokko yoo hojiirra oolchattanii akkuma isin gammachiisa jedheen yaada anillee kanaafidha kanan gammade. Qarshiin taa'uun faayidaa hin qabu keessattuu yeroo ammaa kana keessatti meeshaan yeroodhaa gara yerootti kan dabalaatii deemu waan ta'eef egaa amma kallattumaan gara makiinaa kan kootitti isin dabarsaa jechuudha. Akkatti naa gammaddan abdiin qaba. Inna turtiin keessan makiinaa waliin haa ta'u erga makiinaa isin daawwachiisee booda mootu walitti kan deebinu ta'a jechuudha. Turtiin keessan makiinaa waliin sana booda walitti deebinee waliin haasofna. Makiinaan kiyya moodeelii addaati kanan jedhee waa tokko malee miti kinoo akkanatti bareeddi jechuudha. Baay'ee tokko dasna jedhee jira. Amma imalli keenya iddoo bashannanaa deemna. Makiinaan kan keenya tiraanspoortiin baasuun hin jiru, beenzilli dhumeen hin jiru, kiisii keenya wanti hundu. Egaa turtiin keenya makiinaa laaltanii daawwattanii isin daawwachiisee argitanii garana dhufnee jirra amma jechuudha. Walitti deebineetii jirra. Makiinaan koo kana fakkaatti qorqoorroo miti kanan isiniin jedhe sababa malee miti jechuudha. Namatti maamannoo jedhu. Kanaafiyyuu arguun amanuudha waan ta'eefiyyuu amantanii jirtu argitanii jirtu. Makiinaan kiyya kana fakkaataa dadhabbiin koo hanga ammaatitti biyya ormaa keessa hojjechaa ture. Asumarra jira jechuudha. Kanaaf qorqoorroo miti hin cabduu hin dabduu homaa hin taatu. Innaa qixa manaatiin ijaaramte hojjetamte waan ta'eefiyyuu wanta takka wanti isheen taatu tokkollee hin jiru. Hin cabdii maal taati wanti jedhamee sodaatamu tokkollee hin jiru jechuudha. Keessa jiraachuudhaaf akka mana jireenyaatti illee nama taati. Akkasumallee mootii akka makiinatti illee nama galaagalti waanuma hundaafiyyuu makiinaa namaaf ta'uu dandeessudha jechuudha. Egaa viidiyoo kiyya guyyaa har'aa akkanatti piraankii isin godhee jira. Piraankii taatanii jirtan waanuma hundaafiyyuu jechuudha. Garuu hanga ammaatitti maalidha jettanii na daawwachaa turtanii dhuguma masiin makiinaa bittee jettanii na daawwachaa turtan ta'ee hin beeku jechuudha. Kanaafi gammachuun kiyyallee isiniif qooduu barbaade isa kana fakkaata jechuudha. Akka jaalattan abdiin qaba viidiyoo kana jechuudha. Mana akkanaa waan biteefi akka jaalattan akka itti gammaddan abdiin qaba. ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እንኳን ለዚህ ቀን nagaaf araarri waaqayyoo bakkaaf kallattii jirtu.